Ergaa Phaawulos gara warra Qorontositti ergee isa lammaffaa boqonnaa tokko. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e, Xiimotewos obboleessaa wajjin gara waldaa Waaqayyoo isa mandara Qorontos jiruu fi gara warra guutummaa kutaa biyya Akaayaa keessaa Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaatti kana caafuu kooti. Waaqayyo Abbaan keenya, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Waaqayyoof Abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, Abbaa araaraa hundumaaf, Waaqayyo jajjabina hundumaaf galanni haa ta'u. Jajjabina isa Waaqayyo biraa arganne sanaan nu immoo rakkina attamii keessatti iyyuu warra kaan akka jajjabeessinuuf inni rakkina keenya hundumaa keessatti nu in jajjabeessa. Dhiphina Kiristoos keessaa ammana kan hin jedhamne akkuma hirmaanne, akkasuma karaa Kiristoos jajjabina isaa keessaa hammana kan hin jedhamne in hirmaanna. Rakkina keenya yoo ta'e jajjabina keessaniif, oolfamuu keessaniif ta'a. Jajjabina keenyas yoo ta'e isiniifis immoo jajjabina. Jajjabina kanaan sanyii dhiphina isa nuyi baannu obsaan akka baattaniif isinin dandeessisa. Isin dhiphina keenya irraa akkuma hirmaattan, akkasuma jajjabina keenya irraas akka hirmaattan waan beeknuuf abdii nuyi waa'ee keessaniif qabnu in socho'u. Yaa obboloota koo, rakkinni kutaa biyya Asiyaa keessatti nu irra ga'e attam akka ture akka beektan in jaallanna. Rakkinni sun amma nuyi baachuu dadhabnutti safara malee ulfaataa waan ta'eef jireenyatti hafuu keenyaaf iyyuu abdii kutannee turre. Akka waan firdiin du'aa nutti faradameetti nutti dhaga'amee ture. Garuu nuyi Waaqayyo isa warra du'an kaasu duwwaa malee ofii keenya akka hin amananneef kun ta'e. Waaqayyo sodaachisa du'aa isa akkasii keessaa nu oolcheera. Nu oolchuufis jira. Amma iyyuu deebi'ee akka inni nu oolchuuf abdii keenya isa irra kaa'anneerra. Isinis waa'ee kanaaf nuuf kadhachuu keessaniin nu gargaaruu in dandeessu. Namoonni baay'een gaarummaa inni ittiin nu oolche kanaaf nuuf jedhanii Waaqayyoof galata guddaa in galchu. Jireenya nuyi biyya lafaa kana keessa ittiin jiraanne caalaatti immoo akka nuyi garaa dhokfannaa malee, gowwomsaa malees isinii wajjin itti jiraanne Waaqayyo biraa ta'uu isaa yaadni garaa keenyaa waan dhugaa nuuf ba'uuf waan ittiin of jajannu argachuu keenya. Kunis ayyaana Waaqayyootiin malee ogummaa biyya lafaatiin miti. Waan isin dubbiftanii hubachuu dandeessan malee nuyi wanta kan biraa isiniif hin caafne. Guutummaatti akka hubachuuf jirtan nan abdadha. Amma gar tokkoo isaa yoo nuuf hubattan iyyuu guyyaa Gooftaa Yesuusitti akkuma nuyi isiniin of jajuu dandeenyu, isinis nuyiin akka of jajanitti guutummaatti nu hubachuuf jirtu. Kun akka ta'u waanan amaneef ayyaana Waaqayyoo si'a lama akka argattaniif dura gara keessan dhufuuf akeekeen ture. Utuun kutaa biyya Maqedooniyaa hin dhaqin dura karaa keessan darbee isin argee Maqedooniyaadhaa yeroon dhufus gara keessanitti deebi'ee isin immoo gara kutaa biyya Yihudaatti yommuun darbu na gargaartu. Akeeka kana in dhibu jedheen salphaatti baafadheere yookiis akeeka koo yeroon baafadhu akkuma namni biyya lafaa kanaa tokkichaan eeyyee jedhee yommusuma immoo waa'u jedhuttan akeekkadhaare. Akka amanamummaan Waaqayyoo dhugaa ta'e akkasuma dubbiin ani isinitti dubbadhu eeyyee waa'uu jechuudhaan kan garagaggalu miti. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo inni Silwaanoosiin, Xiimotewosii fi anaan isin gidduutti lallabame eeyyee fi waa'uudhaan gara hin gaggalle. Isa bira yeroo hundumaa eeyyeetu jira. Abdiin Waaqayyoo hundinuu karaa Kiristoos haa ta'u jedhamanii in raawwatamu. Kanaaf nus karaa isaa ameen jennee Waaqayyoof galata in galchina. Isinii wajjin jabeessee kan nu dhaabe, hojii kanaafis kan nu dibe Waaqayyoodha. Milikkita kan isaa ta'uu keenyaas nutti mallatteesseera. Qabsiisa garaa keenya keessa kaa'annus hafuura isaa nuuf kenneera. Ani garuu isin qusachuudhaaf gara Qorontos dhufuu dhiisuu koo Waaqayyoon beeka. Kanas Waaqayyo dhugaa ana irratti haa baasu. Isin amantiitti jabaattanii waan dhaabattaniif isin gammachiisuudhaaf isinii wajjin hojjenna malee nuyi amantii keessan irratti gooftummaa agarsiifna jennee miti. Gara warra Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 2.
Ani deebi'ee isin gaddisiisuudhaaf gara keessan akkan dhufne murtoo godheera. Isinan gaddisiisa yoo ta'e immoo warruma ani isaan gaddisiise irraa kan hafe eenyutu na gammachiisa ree? Gara keessan dhufee namoonni warri na gammachiisuun isaaniif ta'u akka na hin gaddisiifneef kana isiniif caafeera. Gammaduu kootti isinis akka gammaddan isin hin mamu. Yaadni garaa koo guddaa utuu rakkatuu utuu dhiphatuus imimmaan baay'ee lolaasaa isiniif caafuun koo jaalala guddaa ani isiniif qabu sana akka beektaniif malee isin gaddisiisuuf miti. Egaa namni tokko isa kaan yoo gaddisiise ana gaddisiise miti. Karaa gar tokko garuu irra tuuluu hin ta'in malee isin hunduma keessan gaddisiisuu isaati. Nama akkasii kana adabni baay'een keessan irratti walii galtanii kanaan dura isa adabdan hin ga'a. Namichi gadda baay'ee guddaadhaan liqinfamuu isaa irra isin yakka isaa dhiiftanii fi isa jajjabeessuun isiniif ta'a. Egaa isa jaallachuu keessan argisiisuudhaaf akka walii galtan isinan gorsa. Kanaafis ani wanta hundumaatti abboomamuu ta'uu keessan qoree beekuudhaaf isiniif caafeera. Nama isin yakka isaa dhiiftaniif anis immoo nan dhiisaaf. Wanti ani namaaf dhiisu jira yoo ta'e sababii keessaniif jedhee fuula Kiristoos duratti dhiiseeraaf. Akeeki seexanaa maal akka ta'e waan hin beeknuuf seexanni akka nu hin goyyomsineef kana hin goona. Waa'ee Tiitoosiif yaadda'uu isaa. Wangeela Kiristoos lallabuudhaaf mandara Xiroo'aas yommuun dhufe Gooftaan karaa anaaf banuu isaa nan arge. Obboleessa koo Tiitoosiin achii waanan dhabeef garuu yaadni koo hin ciifne. Kanaafan namootatti nagaa dhaamee achii ba'ee kutaa biyya Maqedooniyaatti darbe. Waaqayyo isa yeroo hundumaa karaa Kiristoos akka warra mo'ee duulaa galutti nu adeemsisuuf Kiristoosin beekuus akka foolii urgaa'aatti harka keenyaan iddoo hundumaan isa ga'uuf galanni haa ta'u. Nuyi warra karaa fayyinaa irra jiranii fi warra karaa badiisaa irra jiraniifis foolii Kiristoos isa Waaqayyootti urgaa'uudha. Warra karaa badiisaa irra jiraniif foolii du'aa isa nama ajjeesu, warra karaa fayyinaa irra jiraniif garuu foolii jireenyaa isa nama jiraachisuudha. Egaa eenyutu hojii akkasii kanaaf ta'a ree? Nuyi akka warra Waaqayyo biraa ergamanitti karaa Kiristoos fuula Waaqayyoo duratti garaa guutuudhaan dubbanna malee akka namoonni baay'een dubbii Waaqayyoo mi'a harkatti gatii dhabe fakkeessaniitti miti. Gara warra Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 3. Ammas keessa deebinee ofiif dubbachuu jalqabnaa ree? Yookiis akka namoota tokko tokko caaffata nuuf dubbatu gara keessanitti fiduu yookiis isin biraa argachuu nu barbaachisan moo ree? Caaffanni keenya inni nuuf dubbatu inni namni hundinuu akka beekuuf akka dubbisuuf garaa keenyatti caafame isinuma. Isin caaffata Kiristoos warra nuyi hojjennuuf ta'uun keessan beekamaadha. Caaffatichis qalamiidhaan utuu hin ta'in hafuura Waaqayyoo isa jiraataatiin gabatee dhagaattis utuu hin ta'in garaa namaatti caafame. Amanannaan nuyi karaa Kiristoos Waaqayyo biraa qabnu kan akkasiiti. Nuyi ofii keenya wanti tokko illee nu biraa hin ba'a jennee himachuu waan dandeenyu hin qabnu. Ammi danda'aa keenya Waaqayyo biraa hin ba'a. Isumatu seera caafamee kennameen utuu hin ta'in hafuura qulqulluudhaan kakuu haaraadhaaf hojjechuu nu dandeessise. Seerri caafamee kenname du'a hin farada. Hafuurichi garuu jireenya hin kenna. Seerichi gabatoota dhagaatti fidalaan qirxamee yeroo kennametti ulfinaan mul'ate. Booddee irra darbaa yoo adeeme iyyuu calaqqifni fuula Musee yeroo sana jabaa waan tureef iji saba Israa'el itti ejjechuu hin dandeenye. Egaa seerichi inni du'a faraduudhaaf hojjetu ulfina akkasiitiin erga dhufee inni hafuurri hojjetu immoo hammam caalaa ulfina haa qabaa ture. Wanti firdii du'aaf hojjetu ulfina qabeessa erga ta'ee wanti qajeelaa nama gochuuf hojjetu immoo hammam caalaa ulfina qabeessa haa ta'u ree? Ammas wanti caalaatti ulfina qabu waan argameef inni takka ulfina qabeessa ture ulfina kan hin qabne ta'eera. Egaa inni yeroo dhumaaf jiraate ulfina erga qabaatee inni itti fufee jiraatu immoo hammam caalaa ulfina haa qabaa ture. Abdii akkasii erga qabaannee nuyi guddaa ija hin jabaanna. Nuyi akka Musee hin goonu. Inni sabni Israa'el calaqqisa fuula isaa isa irraa darbu sana akka hin arginetti fuula isaa golgate. Yaanni isaanii garuu hadochifameera.
Hamma guyyaa har'aatti iyyuu kakuu moofaa keessatti isa caafame yeroo dubbisan golgaan sun isaan irratti nafa, irraas hin fuudhamu. Golgaan sun karaa Kiristoos duwwaa isaan irraa fuudhamuu hin danda'a. Amma har'aatti iyyuu yeroodhuma isaan seera Musee dubbisanitti golgichi yaada garaa isaaniin golga. Caaffanni qulqullaa'an yeroo inni gara Gooftaatti garagalutti golgichi isa duraa hin fuudhama in jedha. Egaa inni Goofticha jedhame kun Hafuura Qulqulluudha. Iddoo Hafuurri Gooftichaa jiru immoo birmadummaatu jira. Ammas nuyi fuula keenya utuu hin haguuggatin ulfinni Gooftichaa nu irraa akka calaqqisu in goona. Nuyis ulfinaa gara ulfinaatti darbuudhaan fakkaattii isaa akka taanuuf akka Goofticha isa Hafuuraa sana biraa nuuf dhufetti in diddiiramna. Gara warra Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 4. Kanaafis akkuma araara Waaqayyoo fudhannetti hojii ergaa kanaa hojjechuudhaaf abdiin kutannu. Waan yeellaasisaa namni dhoksaatti hojjetu garuu dhiifneerra. Haxxummaadhaan hin hojjennu, dubbii Waaqayyoos hin micciirru. Nuyi mul'ifnee dhugaa dubbachuudhaan fuula Waaqayyoo duratti yaada garaa namootaatti of dhiyeessina. Wangeelli nuyi lallabnu yoo haguugame immoo warra karaa badiisaa irra jiran duwwaadhaaf haguugame. Inni hamaan Waaqayyicha bara si'anaa kanaa ta'e yaada warra hin amanin sanaa jaamseera. Inni ifa ulfina Kiristoos isa fakkaattii Waaqayyoo wangeela keessaa ibsu sana akka hin argineef isaan dhowweera. Nuyi ofii keenya utuu hin ta'in Yesuus Kiristoos Gooftaadha jennee lallabna. Nuyi immoo sababii Yesuusiif hojjettoota keessan. Waaqayyo isaa dukkana keessaa ifni haa ifu jedhetu beekumsa ulfina isaa isa fuula Kiristoos irraa mul'atu ifatti baasuudhaaf garaa keenya keessatti nuuf ibse. Ammas nuyi warri wanta gati jabeessa akkasii fudhanne kun akka qodaa supheeti. Kana eeguudhaaf humna gararraa kan keenya utuu hin ta'in kan Waaqayyooti. Karaa hundumaa in rakkannaa garuu badduu hin baanu. Waan goonuu hin wallaallaa garuu abdiin kutannu. In ari'atamna garuu in gatamnu. Lafaan dhahamna garuu achumatti nafnu. Yesuus jiraataa ta'uun isaa dhagni keenya jiraachuu isaatiin akka mul'atuuf yeroo hundumaa milikkita du'atti geeffamuu Yesuus dhagna keenyatti baannee in adeemna. Jireenyi Yesuus foon keenya isa du'u keessaan akka mul'atuuf biyya lafaa irra utuu jirru sababii Yesuusiif jennee gaafa hundumaa du'atti dabarfamnee in kennamna. Egaa duuni nu sodaachisaa jira, isin immoo jireenyatti jirtu. Caaffanni qulqullaa'an nan amane kanaafan dubbadhe in jedha. Nus immoo hafuuruma amantii sana qabaannee amanne kanaafis in dubbanna. Waaqayyo inni Gooftaa Yesuusin du'aa kaasee Yesuusin waan kaaseef nus immoo kaasee isinii wajjin of bira akka nu dhaabu in beekna. Akkuma ayyaanni Waaqayyoo caalaatti baay'atee irraa hafee warri ulfina Waaqayyootiif galata dhiyeessanis akka baay'ataniif kun hundinuu isiniif ta'e. Kanaafis nuyi matumaa abdiin kutannu. Namummaan keenya inni bakkeetti mul'atu gadi dhumaa yoo adeeme iyyuu namummaan keenya inni keessaa har'aa bor haara'aa in adeema. Rakkinni salphaan inni nuyi yeroodhaaf baannu kun ulfina bara baraa isa safara malee guddaa sana baachuudhaaf nu qopheessa. Nuyi gara wanta ijaan hin argamne ilaalla malee gara wanta ijaan argamuu in ilaallu. Wanti ijaan argamu yeroodhumaaf ta'a. Wanti ijaan hin argamne garuu kan bara baraati. Gara warra Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 5. Godoon jireenya keenyaa kana jechuunis dhagni keenyaa lafa kana irraa yoo jige ijaarsa harki namaa hin ijaarin mana bara baraan bantii Waaqaa keessa jiraatu Waaqayyo biraa akka qabnu in beekna. Isa ammaa kana keessatti baay'ifnee in yaadna. Mana keenya isa Waaqa irraas irrumatti dabalachuudhaaf in hawwina. Irratti dabalachuun keenyas isa duraa of irraa buufnee qullaa keenya akka hin argamneef godoo keenya isa kana keessa lafa irra yeroo jiraannu ba'aan nutti ulfaatee in yaadna. Kunis mana keenya isa Waaqa irraa isuma kana irratti dabalachuudhaaf kanaanis inni du'u jireenyaan akka liqinfamuuf malee nuyi godoo keenya kana of irraa baasuu waan barbaanneef miti. Inni akeeka kanaaf nu qopheessu immoo Waaqayyo isa hafuura isaa qabsiisa nuuf kennedha. Kanaaf nuyi yeroo hundumaa ija jabina qabna. Mana dhagna keenyaa keessa amma jirrutti mana Gooftaa irraa fagaannee jiraachuu keenya in beekna. Nuyi amantiidhaan jiraanna malee
waan hundumaa ijaan arguudhaan jiraanna miti. Nuyi ija jabina qabna. Mana dhagna keenyaa kana irraas fagaannee mana keenyatti Gooftaa bira jiraachuun nuuf in wayya. Egaa mana dhagna keenyaa keessa jiraannus isa irraa fagaannus Gooftaa biratti fudhatamoo akka taanuuf in dhimmina. Namni adduma addaan dhagna isaa kanatti utuu jiruu gaariis ta'e hamaas ta'e akkuma hojjetetti waan isaaf ta'u akka argatuuf nuyi hundumti keenya barcuma firdii Kiristoos duratti dhiyaachuuf jirra. Kanaafis nuyi Goofticha sodaachuun maal akka ta'e beeknee namoonni kana tole jedhanii akka fudhatan in goona. Nuyi maal akka taane immoo Waaqayyo biratti beekamaadha. Yaada garaa keessanitti beekamaa akka ta'es nan abdadha. Nuyi lammaffaa deebinee isinitti of dhiyeeffachuudhaaf miti. Nuun akka of jajjaniif sababii isiniif in kennina. Yoos warra keessa isaaniitiin utuu hin ta'in waan duubaan mul'atuun of jajaniif deebii kennuufii hin dandeessu. Nuyi yoo qalbii dabarsine Waaqayyoof qalbii dabarsine, qalbiin keenya guutuu yoo ta'e immoo isiniif qalbiin keenya guutuu ta'a. Namni tokko hundumaaf akka du'e, kanaanis namoonni hundinuu du'uu isaanii amannee waan fudhanneef jaalalli Kiristoos nu qaba. Egaa warri jiraatan si'achi isa isaaniif jedhee du'e du'aa kaafameef malee ofii isaaniitiif akka hin jiraannetti inni hundumaaf du'eera. Egaa nuyi ammaa jalqabnee eenyuun illee akka alaan ilaalamutti edanna miti. Kiristoosiin iyyuu akka alaan ilaalamutti edanne yoo ta'e si'achi akkasitti isa hin edannu. Kanaafis namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha. Inni moofaan darbe kunoo inni haaraan dhufeera. Kun hundumtuu Waaqayyo isa karaa Kiristoos ofitti nu araarse biraa ta'e. Inni hojii araarsuu isaa kanas namootatti akka dabarsinuuf nuuf kenne. Kunis Waaqayyo irra daddarbaa namootaa itti lakkaa'uu dhiisee karaa Kiristoos biyya lafaa ofitti araarse jechuudha. Ergaa araara isaa kana immoo adaraa nutti kenne. Egaa nuyi afaan Kiristoos taanee ergamneerra. Waaqayyos karaa keenya isin in dhageessifata. Waaqayyotti araaramaa jennee ooda Kiristoos taanee isin in kadhanna. Isa cubbuu tokko illee hin qabne nuyi karaa isaa qajeelina Waaqayyoo akka argannutti nuuf jedhee cubbamaa isa godheera. Gara warra Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 6. Egaa nuyi warri Waaqayyoo wajjin hojjennu ayyaana Waaqayyoo akka waan waa'ee hin baafneetti akka hin fudhanne cimsinee isin hin gorsina. Waaqayyo yeroo ana biratti jaallatamee fudhatametti siif dhaga'eera. Guyyaa fayyinaattis si gargaareera jedha. Kunoo yeroon jaallatamee fudhatame amma. Kunoo guyyaan fayyinaa amma. Ergaan keenya maqaa gadhee akka hin arganneef nama tokko iyyuu matumaa hin gufachiifnu. Haa ta'u iyyuu malee nuyi karaa hundumaan akka hojjettoota Waaqayyootti of hin dhiyeessina. Hojjettoota Waaqayyoo ta'uu keenyas agarsiisuudhaaf baay'ee in obsina. In rakkanna, gidiraatti muddamattis in galla. In reebamna, hin hidhamna, gooliin nutti kaafama, hojiitti hin dadhabna, hirriba hin dhabna, in soomna. Garaa qulqulluudhaan beekumsaanis in hojjenna, waliif in dandeenya, gaarummaadhaan in jiraanna. Hafuura qulqulluutiin in geggeeffamna, jaalala amanamaa in argisiifna. Dubbii isa dhugaadhaan humna Waaqayyootiinis in hojjenna. Qajeelina akka mi'a waraanaatti ittiin hojjechuudhaaf harka mirgaa fi harka bitaatti in qabanna. Ulfinaan salphinaanis maqaa baduudhaan maqaa toluudhaanis akka gowwoomsituutti ilaalamuudhaan dhugaa qabaachuudhaanis in deddeebina. Utuma beekamne jirru akka warra hin beekaminii taane akka warra du'aniitti in lakkaa'amna. Nuyi garuu kunoo in jiraanna. Akka warra adabamanii taane garuu in ajjeefamne. Akka warra gaddaniitti in ilaalamna. Garuu nuyi yeroo hundumaa in gammanna. Akka warra deeganiitti in lakkaa'amna. Garuu namoota baay'ee in sooromsina. Akka warra homaa hin qabneetti in ilaalamna. Garuu waan hundumaa qabna. Yaa warra Qorontos, nuyi afaan guutnee isinitti dubbanne. Garaan keenyas isiniif bal'aadha. Isintu garaa nutti dhiphate malee nuyi garaa isinitti hin dhiphanne. Akkuma nuyi garaa isinitti bal'anne isinis immoo garaa nutti bal'adhaa jedheen akka ijoollee kootiitti isinitti dubbadha. Warra hin amanne wajjin walitti hin hidhatinaa. Qajeelinnii fi jal'inni maal walitti qabu? Ifnii fi dukkanni tokkummaa maalii qabu ree? Kiristoosii fi seexanni attamitti walii galu ree? Inni amanee isa hin amanne biraa qooda maalii qaba ree?
Manni qulqullummaa Waaqayyoo immoo waaqayyolii tolfamanii wajjin walii galtee maalii qabu? Waaqayyo jiraataadha. Nuyis mana qulqullummaa isaati. Waaqayyo ofii isaatii, ani isaan bira nan buufadha, isaan gidduus nan deddeebi'a. Ani Waaqayyo isaanii nan ta'a, isaanis saba koo in ta'u jedheera. Iddoo biraatti immoo isaan keessaa adeemaa itti gargar baa'aas wanta xuraa'aa harkaan hin qabinaa. Anis isinan simadhaa jedha Gooftaan. Akkasumas immoo ani abbaa isiniif nan ta'a, isinis ilmaan koo intaloota koos in taatu jedha Gooftaan inni hundumaa danda'u jedhameera. Gara warra Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 7. Yaa michoota koo, abdii kana erga qabaannee kottaa waanuma dhagna keenyaa fi hafuura keenya xureessutti of hin qulleessinaa. Waaqayyoon sodaachuutti jiraachuudhaanis qulqullummaa fiixaan hin baafanna. Gaabbuu amantootaatti gammaduu isaa. Garaa nutti bal'adhaa. Nuyi nama tokko iyyuu hin yakkine, nama tokko iyyuu amala hin balleessine, nama tokko iyyuu gowwoomsinee waa irraa hin nyaanne. Kanas dubbachuun koo yakka isinitti muruudhaaf miti. Akkuman kanaan dura jedhee nuyi isinii wajjin du'uudhaaf, isinii wajjin jiraachuudhaafis isinitti garaa bal'anneerra. Ani waanan isin amanadhuuf mul'isee isinitti nan dubbadha, isiniinis guddiseen of jaja. Garaa guutuudhaan nan jajjabaadha. Rakkina keenya hundumaa keessattis gammachuun koo irra darbaadha. Erga Maqedooniyaa geenye iyyuu nuyi boqonnaa hin arganne. Waan hundumaatti karaa alaa lolaan, karaa keessaa sodaadhaan rakkachaa turre. Waaqayyo inni warra yaadni isaanii gadi qabame jajjabeessu garuu dhufa Tiitosiin nu jajjabeesse. Dhufa isaa duwwaadhaan miti, jajjabina inni ofii waa'ee keessaniif argateenis jajjabaadheera. Tiitos ana yaaduu keessan, gadduu keessan, hinaaffaa isin anaaf qabdanis yommuu anatti hime, ani caalaa nan gammade. Caaffata kootiin yoon isin gaddisiise iyyuu ani amma hin gaabbu. Yeroodhaaf isin gaddisiisuu isaa yommuun argee illee gaabbeen ture. Amma garuu waanan isin gaddisiiseef utuu hin ta'in, gaddi keessan yaada garaa keessanii akka gedderattan waan godheef nan gammada. Wanta nuyi hojjenneen karaa kamillee akka hin miidhamnetti gaddi keessan isa Waaqayyo biratti fudhatamu ture. Akka Waaqayyo biratti fudhatamutti gadduun yaada garaa gedderachuu fida. Inni immoo gara fayyinaatti geessa malee nama hin gaabbisiisu. Akka biyya lafaa keessatti fudhatamutti gadduun garuu du'a fida'oo. Egaa akka Waaqayyo biratti fudhatamutti gadduun keessan dhimmamuu attamii, falmachuudhaafis duudhamuu attamii, dheekkamsa attamii, naasuu attamii, ana yaaduu attamii, hinaaffaa attamii, adaba attamii akka isin keessaa kaase ilaalaa. Karaa hundumaas isin dubbii kanatti yakka akka hin qabne agarsiiftaniittu. Ani kana yoon isiniif caafe iyyuu hinaaffaan isin nuuf qabdan Waaqayyo duratti isinumatti akka mul'atuuf malee isa balleesseef yookiis isa itti balleeffameef jedhee miti. Kanatti nuyi jajjabina arganneerra. Jajjabina ofii keenyaa itti gammanne irratti immoo isin hundumti keessan yaada isaa waan ciibsitaniif gammachuu Tiitositti nuyis caalchifnee gammanneerra. Isiniin akkan of jaju isatti himeen ture, isinis ana hin qaanessine. Akkuma wanti nuyi isinitti himne hundinuu dhugaa ture, wanti nuyi Tiitos duratti of jajaa turres dhugaa ta'e. Akka itti isin hundumti keessan barsiisa isaatiif abboomamtan, sodaadhaa fi roomaanis akka isa simattan yommuu yaadatu, isa durii caalaa garaan isaa isin bira hin jiraata. Anis waan hundumaatti isin amanachuu waan hin danda'uuf nan gammada. Gara warra Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 8. Yaa obboloota nanaa, gochaa ayyaana Waaqayyoo isa waldoota kiristaanaa biyya Maqedooniyaatiif raawwatame akka beektan in barbaadna. Rakkinni baay'isee yoo isaan qore iyyuu safara malee gammadanii, deegni isaanii baddu baasa yoo ta'e iyyuu gargaarsa kennuudhaaf safara malee arjoomaniiru. Isaan jaalaluma isaaniitiin amma humna isaanii gararraattis kennuu isaanii dhugaa nan ba'a. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an gargaaruuf gocha ayyaanaa kana keessaa akka hirmaataniif cimsanii nu kadhataniiru. Isaan waan nuyi isaan irraa abdanne caalaa iyyuu godhan. Duraan dursanii Waaqayyootti of kennanii, booddee immoo akka fedha Waaqayyootti nuuf of kennan.
Kana irratti Tiitos gochaa ayyaanaa isa jalqabe kana isin gidduutti fiixaan akka baasuuf gorsineerra. Ammas wanta hundumaatti amantiitti, dubbiitti, beekumsatti, dhimmuutti, jaalala nuyi isin gidduutti qabsiifnetti kennaa irraa hafaa akkuma qabdan gochaa ayyaanaa kanattis kennaa irraa hafaa qabaadhaa. Kana jechuun koos warri kaan attam akka dhimman agarsiisuudhaan jaalalli keessan dhugaa ta'uu isaa qoruudhaaf malee isin abboomuudhaaf miti. Isinoo gaarummaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana isaatiin isiniif kenne hubattaniittu. Inni badhaadhaa utuma jiruu deegaa ta'uu isaatiin isin badhaasuudhaaf isiniif jedhee deegaa ta'e. Gochaa isa bardheen gaddaa jaalala keessaniin hojii irra oolchuu jalqabdan itti fufuun isiniif ba'eessa jedheetan yaada koo kenna. Egaa jaalala keessaniin waa gochuudhaaf qophaa'oo akkuma taatan waanuma qabdaniin hojii irra oolchuu isaas fiixaan baasaa. Namni kennuudhaaf qophaa'aa erga ta'e wanti inni dhiyeessu sun akka humna isaatti fudhatamaa ta'a malee humna isaa gararraatti miti. Kanas ofii keessan dhabsiiftanii warra kaan rakkina keessaa akka baaftaniif utuu hin ta'in gara lachuuf iyyuu akka wal qixxaatuuf jechuu kooti. Wanti isaan irraa hafuuf jiru qaawwa dhaba keessanii akka isiniif duuchutti, wanti amma isin irraa hafu immoo qaawwa dhaba isaanii akka duuchuuf gargaara. Akkasitti gara lachuuf iyyuu waliin qixxaata. Caaffanni qulqullaa'aan isa baay'ee bu'ateef omtuu irraa hin hafneef, isa xinnoo bu'atetti omtuu itti hin hir'anne jedha. Waaqayyo isa Tiitosiin akkas baay'isee akka isiniif dhimmu godheef galanni haa ta'u. Tiitos yaada nuyi itti dhiyeessine fudhatee ofii isaatiis caalaa waan dhimmuuf jaalaluma isaatiin isin bira dhufuu isaati. Isaan wajjin obboleessa isa wangeela lallabuutti waldoota kiristaanaa hundumaa biratti beekamaa ta'e erguu keenya. Obboleessi kun beekamuu duwwaa utuu hin ta'in gochaa ayyaana isa ulfina Gooftichaatiif fedha gaarii qabnu agarsiisuudhaafis itti fufaa jirru keessatti nuyi wajjin akka adeemuuf immoo waldoota kiristaanaatiin fo'ameera. Qabaa horii baay'ee gargaarsaaf walitti qabame kanaa irratti namni tokko illee maqaa gadhee akka nuuf hin kenninetti oolchuudhaaf in dhamaana. Akeeki keenya fuula Gooftaa duratti duwwaa utuu hin ta'in fuula namootaa durattis immoo wanta galata qabu hojjechuudha. Egaa nuyi obboleessa keenya tokko immoo waan baay'eetti qorree si'a baay'ee dhimmaa ta'uu isaa bira geenye jara kanaa wajjin erguu keenya. Innis guddaa waan isin amanateef amma caalchisee iyyuu in dhimma. Tiitos garee kooti, isiniif hojjechuuttis hidhata kooti. Obboloonni koo kun waldoota kiristaanaa biraa ergamanii ulfina Kiristoos argisiisu. Jaalala keessan itti argisiisaa. Kanaanis jara kanatti isin jajuu keenya dhugaa ta'uu isaa waldoota kiristaanaa biratti mul'isa. Gara warra Qorontos isa lammaffaa boqonnaan 9. Waa'ee gargaarsa warra Waaqayyoof qulqullaa'aniif kennamu immoo isiniif caafuun barbaachisaa miti. Isin gargaarsaaf qophaa'uu keessan nan beeka. Qophaa'ummaa keessanis ani kiristaanonni biyya Akaayyaa erga bardheen gaddaatii jalqabanii qophaa'aniiru jedhee waa'ee keessaniif warra biyya Maqedooniyaatti ofan jaja. Hinaaffaan keessanis isaan keessaa namoota baay'ee sochooseera. Ammas qophaa'aniiru akkuman jedhee qophooftanii akka argamtan malee waa'ee kanaatiif isiniin of jajuun keenya dubbii akkasumaan dubbatame akka hin taanetti obboloota kana gara keessanitti erguu kooti. Warri Maqedooniyaa anaa wajjin dhufanii akka isin hin qophaa'in yoo argan garuu kan keessan iyyuu hafnaan nuyi warri akkas isin amanannes hin qaanofna. Kana irratti obboloonni kun na dura gara keessan dhufanii gargaarsa isin arjummaadhaan kennuudhaaf abdachiiftan akka qopheessaniif isaan kadhachuun barbaachisaa anatti fakkaate. Gargaarsi kunis akka kennaa doqnaatti utuu hin ta'in akka kennaa arjaatti qophaa'ee nu haa eegu. Namni harka isaa utuu hin guutin facaasu harka utuu hin guutin in galfata. Namni harka guutee facaasu immoo harka guutee in galfata. Namni adduma addaan garaa duuba yookiis giddiidhaan utuu hin ta'in akka garaa isaatti murtoo godhetti kennuutu isaaf ta'a. Waaqayyo nama gammachuudhaan kennu in jaallata. Yeroo hundumaa waan isin barbaachisu hundumaa argattanii karaa hundumaa of dandeessanii hojii gaariif iyyuu irraa akkan isiniif hafu akka qabaattaniif Waaqayyo isa isin barbaachisu irra caalchisee isiniif kennuuf danda'aadha.
akkuma caafame inni harka guutee warra dhabaniif in kenna, tolli isaas bara baraan jabaatee in dhaabbata in jedha. Waaqayyo inni sanyii isa facaasuuf buddeenas nyaachuudhaaf namaaf kennu kennaa keessan isiniif in barakachiisa. Ija tola keessan irraa galfattanis in baay'isa. Waan hundumaatti akka arjoomtaniifis karaa hundumaa isin in badhaasa. Arjummaa keessan isa nu harkaa fudhattaniif immoo namoonni baay'een Waaqayyoof galata in galchu. Karaa akkasii namaaf hojjechuun galanni Waaqayyoof dhi'eeffamu caalaatti akka baay'atu gochuudha malee warra Waaqayyoof qulqullaa'aniif qaawwaa dhaba isaanii duuchuu duwwaa miti. Namaaf hojjechuun keessan amanamoo ta'uu keessan waan argisiisuuf wangeela Kiristoos isa beeksiftaniif abboomamu keessaniif arjummaa isin isaaniif gootanii namoota kan biraatiinis geessaniif baay'een guddina Waaqayyoo in himu. Ayyaana Waaqayyoo isa isin keessatti caalaa adeemuuf isin yaadaa isiniifis kadhachaa jirru. Kennaa isaa isa hammas hin jedhamneef Waaqayyoof galanni haa ta'u. Gara warra Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 10. Ani Phaawulos ofiin koo gaarummaadhaa fi gara laafummaa Kiristoosiin cimsee isin nan gorsa. Ani yommuun isin bira jiru ija laafessa, yommuun isin irraa fagaadhu immoo ija jabeessa jedhameera. Yommuun isin biratti argamu ija jabinaan akka ana hin dubbachiifne isinan kadhadha. Warra akka yaada fooniitti deddeebi'u nuun jedhan irratti ani ija jabinaan dubbachuudhaaf yaada koo keessaa akkan qabu of nan amana. Nama foonii yoo taane iyyuu akka yaada fooniitti nama lolla miti. Mi'i waraanaa keenya mi'a da'oo jajjabaa jigsuudhaaf Waaqayyoof hojjechuu danda'udha malee mi'a namni foonii ittiin hojjetu miti. Yaada amansiisa hin qabne isa nama wallaalchisuuf qophaa'es in diiga. Waanuma ogummaa Waaqayyoo gufachiisuudhaaf dura dhaabbatu hundumaa diignee yaada namootaa Kiristoosiif abboomsisuudhaaf in boojina. Erga isin raawwattanii abboomamtanii nuyis immoo abboomamuu diduu hundumaa adabuudhaaf qophoofneer jirra. Wanta ija keessan duratti mul'atu ilaalaa. Ani kan Kiristoos jedhee namni of amanatu yoo jiraate inni kan Kiristoos akkuma ta'e nus immoo kan Kiristoos ta'uu keenya itti haa yaadu. Aboo Gooftaan ittiin isin diiguuf utuu hin ta'in ittiin ijaaruuf nuuf kenneen utuun caalaatti of jajee iyyuu ana in yeellaasisu ture. Anis nama caaffata isaatiin isin sodaachisuu barbaade in fakkaadhun ture. Jarri tokko waa'ee kootiif caaffata isaa keessatti dubbii dhimma baasuu fi jajjabaa in caafa. Yommuu nu biratti argamee afaaniin dubbatu immoo dadhabaadha. Dubbiin isaas dhimma in kutu jedhaniiru. Nuyi waan isaan irraa fagaannee caaffata keenyaan isaanitti dubbannu yommuu isaan biratti argamnus isuma hojii irra oolchuuf akka jirru jarri kun haa beekan. Nuyi warra ofiif dubbatan sanatti of lakkaa'uudhaaf yookiis isaanitti of qixxeessuudhaaf ija hin jabaannu. Isaan ija ofii isaaniitiin wal safaru, walii isaaniittis of in qixxeessu. Kunis gowwummaa isaaniiti. Nuyi garuu safara malee of hin jajnu. Of jajuun keenya isa Waaqayyo hojiidhaaf safaree nuuf laannaan nuyis immoo ittiin isin bira geenye keessaa hin ba'u. Nuyi akka waan kanaan dura isin bira hin ga'in jirrutti isinitti hin hiixannu. Nuyi duraan dursinee wangeela Kiristoos fidnee gara keessan dhufneerra. Hojii namoonni biraa itti dadhabaniin safara malee of hin jajnu. Yeroo amantiin keessan guddatu immoo nuyi akka hojii Waaqayyo safaree nuuf kenneetti isin biratti nama guddaa akka taanu in abdanna. Ammas nuyi isa namni kan biraa lafa hojii isaatiitti hojjetee qopheessin utuu of hin jajin isin garasitti iyyuu darbinee wangeela in lallabna. Akkuma caafamee jiru iyyuu namni of jaju gochaa Gooftaatiin of haa jaju. Nama Gooftaan dubbatuuftu fudhatamaa ta'uu danda'a malee namni ofiif dubbatu fudhatamaa ta'uu hin danda'u. Gara warra Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 11. Gowwummaa koo isa xinnaa akka anaaf dandeessan nan hawwa, eeyyee anaaf hin dandeessu. Ani akka durba amanamtuutti Kiristoos abbaa manaa tokkichatti isin heerumsiifachuudhaaf isin kaadhimachiisee waanan tureef akkuma Waaqayyo inaafuu anis isiniif nan inaafa. Akkuma bofni haxxummaadhaan Hewaaniin gowwoomsitee yaadni keessanis immoo karaa irraa kaatee
Kiristoos isa garaa qulqulluudhaan of kennitaniif sana irraa garagaltu jedhee sodaadheera. Namni tokko dhufee isa nuyi isinitti lallabne malee Yesuus isa kan biraa yoo isinitti lallabe yookiis isa kanaan dura fudhattan malee hafuura kan biraa yoo fudhattan yookiis isa kanaan dura simattan malee wangeela kan biraa yoo simattan calluma jettanii hin dandeessu jechuudha. Ani karaa tokko illee ergamoota warra hundumaa irra caalan kanaa gaditti waanan ilaalamu anatti hin fakkaatu. Dubbii nama dhageessisuutti bartuu yoon ta'e iyyuu beekumsatti bartuu miti. Nuyis kun karaa adda addaatiin waan hundumaattis isin biratti akka beekamu gooneerra. Ani wangeela Waaqayyoo gatii malee waanan isinitti lallabeef akka isin ol qabamtaniifis gad of deebisuu kootiin cubbuun hojjedheeree gargaarsan isaan irraa argadhuun isiniif hojjechuudhaaf waldoota warra kaan saameera. Isin bira utuun jiruu yeroon waa dhabettis obboloota warra Maqedooniyaadhaa dhufantu wanta na barbaachisu na danda'e malee ani nama tokkotti iyyuu ba'aa hin taane. Akkuma ani kanaan dura eeggadde gara fuulduraattis ba'aa akkan isinitti hin taaneef nan eeggadha. Dhugaa Kiristoos isa na keessa jiruuti of jajuun koo kun kutaa biyya Akaayyaatti na duraa hin cufamu. Waanan isin jaallanneefan akkas jedhaa Waaqayyo beeka isin nan jaalladha. Namoonni warri kaan of jajuudhaaf fucha argatanii isaanii wajjin karaa tokkicha irra hojjenna akka nuun hin jenne gochuudhaaf akkuma ani amma hojjechaa jirutti ittuma fufee nan hojjedha. Jarreen akkasii kun ergamoota sobaati. Hojjettoota nama gowwoomsan ergamoota warra Kiristoos waame fakkaachuudhaaf warra wallaalchifatanidha. Seexanni iyyuu ergamoota ifaa fakkaachuudhaaf waan wallaalchifatuuf kun waan dinqisiisu miti. Kanaaf hojjettoonni isaas hojjettoota qajeelinaa fakkaachuudhaaf yoo wallaalchifatan kun waan guddaa miti. Gara dhumaatti waan hojii isaaniitiif ta'u argachuuf jiru. Ani irran deebi'aa namni tokko gowwaa ana hin se'in. Yoo kana ta'uudhaa baate garuu anis immoo xinnoo akkan of jajutti akka gowwaatti illee na fudhadhaa. Waa'ee amanannaa of jajuu kanaaf akka isa Gooftaan dubbachuuf anaaf kenneetti utuu hin ta'in akka nama gowwaatti nan dubbadha. Namoonni baay'een akka yaada fooniitti of jaju erga ta'ee anis ofan jaja. Isin iyyuu ofii keessanii ogeessota taatanii warra gowwootaaf gammachuudhaan hin dandeessuuf miti. Namni garba yoo isin godhate yoo isin irraa nyaate fucha argatee harka isaa keessa yoo isin galfate yookiis asii gadi yoo isin ilaale yookiis maddii keessan yoo isin kabale hin dandeessuuf. Nuyi garuu waan akkasii nama irratti gochuutti dadhaboo akka turre yeella'aa nan dubbadha. Garuu waanuma namni tokko ittiin of jajuudhaaf ija jabaatu anis isumaaf ija nan jabaadha. Kanas akka gowwaattan dubbadha. Warra Ibrootaa waan ta'aniifi anis akkasuma. Warra Israa'el waan ta'aniifi anis akkasuma. Sanyii Abrahaam waan ta'aniifi anis akkasuma. Hojjettoota Kiristoos waan ta'aniifi isatti immoo ani nan caala. Kana akka nama qalbii dabarseettan dubbadha. Ani baay'ee caalchisee itti dadhabee baay'ee caalchisees itti hidhamee rukuttaa lakkoobsa hin qabneen rukutameera. Yeroo baay'ees ani afaan boollaa ka'ee deebi'eera. Ani si'a 5 harka Yihuudootaatti qacceedhaan 41 irruu reebameera. Si'a 3 uleedhaan dhaanameera. Si'a 1 dhagaadhaan rukutameera. Si'a 3 caccabaa markabaa irran ture. Guyyaa tokkoo fi halkan tokkoof galaana keessan ture. Ani adeemsa arraaborii keessatti bishaan guutuudhaan doorsifamaa, warra saamtuudhaan doorsifamaa, saba kootiin doorsifamaa, warra saba koo hin ta'iniin doorsifamaa, mandara keessatti doorsifamaa, lafa onaa keessatti doorsifamaa, galaana irratti doorsifamaa, obboloota sobaatiin doorsifamaa tureera. Hojiitti dadhabuu, rakkina, halkan baay'ees irriba malee buluu, beela, dheebuu, yeroo baay'ee agabuu taa'uu, qorra keessatti qullaa ta'uu baachaan ture. Kana malees guyyaa guyyaatti waldoota kiristaanaatiif yaadda'uun anatti ulfaachaa jira. Namni tokko hin dadhaba yoo ta'e, ani immoo isaa wajjin hin dadhabure. Namni tokko cubbuutti yoo kuffifame, waa'ee isaatiif garaan koo ana hin gubature. Of jajuun yoo anaaf ta'e immoo wanta dadhabbii koo agarsiisuun of nan jaja. Waaqayyo fi Abbaan Gooftaa Yesuus galateeffamaan bara baraa akkan soba hin dubbanne hin beeka. Mandara Damaasqootti inni mooticha Areexaas jalatti bulchaa biyyaa ta'e ana qabsiisuudhaaf karra mandarichaa eegsisaa ture. Ani garuu guuboodhaan
karaa qaawwaa masaraa mandarichaa gadi buufameetan qabaa isaa jalaa ba'e. Gara warra Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 12. Utuma dhimma anaaf kutuudhaa baate illee of jajuun anaaf hin ta'a. Amma immoo waa'ee isa Gooftaan yeroo adda addaatti anatti argisiisee waa'ee isa inni anatti mul'ises nan dubbadha. Namni kiristaanni tokko waggaa 14 dura bantii Waaqaa keessaa gara tarree isa sadaffaatti akka ol butame nan beeka. Namummaa isa fooniitiin ol butame yookiis namummaa isa hafuuraatiin ol butame isaa Waaqayyotu beeka malee ani hin beeku. Namni kun gara jannata Waaqa irraatti butamuu isaa ani beeka. Namummaa isa fooniitiin ol butame yookiis namummaa foonii malee ol butame isaa Waaqayyotu beeka malee ani hin beeku. Inni dubbii dubbatamuu hin dandeenye, dubbii namatti himuunis hin taane dhaga'e. Egaa ani waa'ee isaatiif of nan jaja. Ofii kootii garuu dadhabaa ta'uu kootiin malee waanan ittiin of jaju hin qabu. Dubbii dhugaa waanan dubbadhuuf of jajuu utuun barbaade iyyuu gowwaa hin ta'un ture. Ani garuu namni tokko illee waan ana irratti argeef waan ana irraa dhaga'e caalaatti akka ana hin ilaalleef of jajuu nan dhiisa. Mul'ata ammas hin jedhamne sanaaf akkan olof hin qabnetti wanti dhagna koo keessa taa'ee na waraanu ergaan seetanaa anaaf kennamee na rukuta. Na rukutuu isaatiinis ol of qabuu irraa na dhowwa. Kanas akka ana irraa fuudhuuf si'a 3 Gooftaa kadhadheera. Inni garuu ayyaanni koo si ga'a, humni koo dadhabaa keessaan akeeka isaa in raawwata naan jedhe. Humni Kiristoos ana bira akka buufatuuf dadhabaa ta'uu kootiin hundumaa irra caalchisee gammachuudhaan of nan jaja. Egaa Kiristoosiif jedhee dadhabbiitti, salphinatti, rakkinatti, ari'atamutti, gidiraattis anatti in tola. Yeroon dadhabutti nan jabaadha. Warra Qorontosiif yaaduu isaa. Isin itti na oofnaan of jajuu kootiin gowwaan ta'e, anaaf dubbachuun isiniif in ta'a ture. Ani waanuma tokko yoon ta'uudhaa baadhe iyyuu karaa tokko illee ergamoota warra hundumaa irra caalan sanaa gadi miti. Ergamaa Gooftaa ta'uu koo mul'isuudhaaf milikinni dinqiin hojiin hankoos obsa guddaadhaan isin gidduutti godhameera. Wanta waldoonni kiristaanaa warri kaan qaban keessaa kan isinitti irrate jiraare? Wanti isinitti irrate yoo jiraate immoo ani ba'aa utuu isinitti hin ta'in afuu kooti. Balleessaa isa kanaaf immoo adaraa anaaf dhiisaa. Si'a sadaffaa gara keessan dhufee isin dubbisuudhaaf qophaa'eera. Garuu ba'aa isinitti hin ta'u. Anoo isinan barbaada malee waa isinirraa hin barbaadu. Warratu ijoollotaaf walitti qaba malee ijoolleetu warra isaaniitiif walitti qaba miti. Ani isiniif jedhee waanan qabu hundumaa ofii koo illee taanaan isiniif dabarsee kennuudhaaf nan gammada. Egaa ani baay'isee waanan isin jaalladheef isin immoo xinneessitanii na jaallatture. Egaa akkan ba'aa isin irratti hin ta'in beekamaadha. Garuu ani haxxee ta'ee haxxummaadhaan akka waanan harka koo keessa isin galfadheetti in yaadu. Namoota warra ani isinitti erge keessaa karaa isaa gowwoomsee kanan waa isinirraa nyaadhe isa kamiree? Tiitos gara keessan akka dhufu gorsee obboleessa sanaa wajjin ergeera. Tiitos isin gowwoomsee waa isin irraa nyaateeraare? Nuyi hafuuruma tokkoon deddeebi'aa jirra mitiiree? Faanuma tokko irra adeemnas mitiiree? Michoota koo amma ammaatti nuyi waan itti qabata barbaachaa turre isinitti fakkaataa? Kana miti. Nuyi isin cimsuudhaaf karaa Kiristoos fuula Waaqayyoo duratti waan hundumaa in dubbanna. Yommuun dhufuu akka ani isin arguu barbaadutti isin in arguun ta'a. Isinis akka itti na arguu barbaaddanitti ana in argitan ta'a. Qoccolloon, hinaaffaan, dheekkamsi, ofittummaan, maqaa namaa balleessuun, dhoksanii nama hamachuun, of bokoksuun, gara dhabuun isin gidduu jira ta'a jedheen sodaadha. Deebi'ee gara keessan yommuun dhufuu Waaqayyo waa'ee keessaniif gad na deebisee namoota baay'ee warra kanaan dura xuraa'ummaa halalummaa jireenya gadhiisii isa itti jiraachaa turan irraa yaada garaa isaanii hin geeddaratiniif na boossisuuf jira jedheen sodaadha. Gara warra Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 13. Kanaan si'a sadaffaa gara keessan dhufuu kooti. Akkuma caafame dubbiin tokko dhuga baatuu 2 yookiis 3 irra in dhaabbata. Ani yeroon lammaffaa dhufetti warra kanaan dura cubbuu hojjetan warra kaan hundumaas
yoon deebi'ee dhufe akkan isaan hin qusanne qixxaaxadheera. Akkuma qixaaxadhe immoo amma utuun isaan bira hin jiraatinis isaan nan qixaaxadha. Kiristoos karaa koo akka dubbatu immoo amansiisa barbaaddan hundumaa argachuuf jirtu. Inni isin keessatti danda'aadha malee gara keessan kanatti dadhabaa miti. Inni dadhabbiidhaan fannifame humna Waaqayyootiin garuu in jiraata. Nuyis akkasuma isa duratti dadhaboota garuu humna Waaqayyootiin bu'aa keessaniif isaa wajjin in jiraanna. Amantiitti qabamtanii jirtu yoo taatan isinumti of ilaalaa, of qoraa. Yesuus Kiristoos isin keessa akka jiru dhuguma in beektu ree? Yoo akkas ta'uudhaa baate isin qorannaa sanatti kufuu keessan. Nuyi garuu kanatti hin kufne, kanas akka isin beektan nan abdadha. Isin waan hamaa akka hin hojjenneef nuyi Waaqayyoon in kadhanna. Nuyi waan kufne yoo fakkaanne iyyuu isin immoo waan qajeelaa akka hojjettaniif malee nuyi qorama sana darbuun keenya akka mul'atuuf miti. Nuyi dhugichaaf hojjenna malee dhugicha irratti hojjechuu hin dandeenyu. Yeroo nuyi dadhaboo taane isin immoo jaboo taatan in gammanna. Akkasitti fiixaan akka baataniifis Waaqayyoon in kadhanna. Aboo isa Gooftaan ittiin diiguuf utuu hin ta'in ittiin ijaaruudhaaf anaaf kenneen yeroon gara keessan dhufu akkan isinitti hin hammaannetti utuun isin irraa fagoo jiruu kana isiniif caafu kooti. Ammas obboloota koo nagaatti ta'aa. Karaa keessan qajeelfadhaa. Waan nuyi isinitti dhageessifannu yaadatti qabadhaa. Waliif galaa. Nagaatti jiraadhaa. Waaqayyo inni jaalalaa fi nagaa qabu isinii wajjin in ta'a. Yaada qulqullaa'aatiin wal dhungachuudhaan nagaa wal gaafadhaa. Warri Waaqayyoof qulqullaa'an hundinuu nagaa isiniif dhaamu. Ayyaanni Gooftaa Yesuus Kiristoos, jaalalli Waaqayyoo, tokkummaan Hafuura Qulqulluus hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Ergaa Phaawulos gara warra Efesoonitti erge boqonnaa 1. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e, warra Kiristoos Yesuusitti amananii Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Efesoon jiraataniif kana caafuu kooti. Waaqayyo Abbaan keenya, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Waaqayyoof Abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebba hafuuraa hundumaan waan Waaqa irraatiinis nu eebbiseef galanni haa ta'u. Inni uumamuu biyya lafaa dura iyyuu warra qulqullaa'an warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ateera. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa taanee akka guddifamnuuf akka fedha isaa isa gaariitti yaadaan nuuf qabeera. Kunis guddina ayyaana isaa isa inni ilma isaa isa jaallatamaadhaan nutti tolee nuuf kenne in galateeffachiisa. Akka badhaadhummaa ayyaana isaattis Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin furamuu dhiifamuu cubbuus qabna. Ayyaanni inni ogummaa isaa fi hubannaa isaa hundumaan nu irratti dhangalaase baay'eedha. Waaqayyo waan isatti gaarii fakkaate karaa Kiristoos itti yaadee of dura kaa'atee ture. Ammas dhoksaan fedha isaa kun nu biratti akka beekamu godhe. Barri murame yeroo guututti Waaqayyo akka ittiin fayyisuuf akeeketti wanta bantii Waaqaa keessa, wanta lafa irra jiru, wanta hundumaas harka Kiristoos jalatti walitti hin qaba. Waaqayyo wanti hundinuu akka akeeka isaatii fi akka fedha isaatiitti akka ta'u hin godha. Nus immoo akka inni yaadee qopheessee of duraa qabutti karaa Kiristoos fo'amneerra. Nuyi warri duraan dursinee Kiristoosiin abdii godhanne ulfina isaatiif galata akka taanuuf nu fo'ate. Isinis immoo ergaa dhugaa wangeela fayyina keessanii karaa isaa dhageessan. Isin warri dhageessanii itti amantan Hafuura Qulqulluu isa abdachiifameen mallatteeffamtaniittu. Hafuurri Qulqulluun immoo warri kan Waaqayyoo ta'an galata ulfina isaatiif yeroo furamanitti wanta nuyi argachuuf jirruuf qabdii keenya. Ammas ani Gooftaa Yesuusitti amanuu keessan warra Waaqayyoof qulqullaa'an jaallachuu keessanis dhaga'eera. Waa'ee keessaniif Waaqayyoon galateeffachuu kadhata koo keessattis isin yaadachuu hin dhiifne. Waaqayyo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Abbaan ulfinaa hafuura ogeessota isin godhu
Waaqayyoon beekuus isa isinitti mul'isu akka isiniif kennuuf nan kadhadha. Waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu, ulfinni warri Waaqayyoof qulqullaa'an itti darbanii argachuuf jiranis badhaadhummaan isaa maal akka ta'e beekuudhaaf ija qalbii keessanii akka isiniif ibsuuf kadhata kooti. Kunis nuyi warra amanneef humni isaa safara malee guddaa akka ta'e, aangoon isaa inni jabaanis nu gidduutti akka hojjetu akka beektaniif ture. Inni hojii aangoo isaa kanaan Kiristoosiin warra du'an keessaa kaasee Waaqa irrattis gara mirga ofii isaatii isa teessise. Gooftummaa, haboo, humna mootummaa hamma jiru hundumaa bara kanatti bara dhufuttis waanuma maqaa dhahuun danda'amu gararraa isa oolche. Waaqayyo waan hundumaa miilla Kiristoos jala kaa'e. Goofticha waan hundumaa gararraa jiru kanas waldaa kiristaanaatiif mataa godhee kenne. Waldaan kiristaanaa dhagna Kiristoos. Inni waan hundumaa karaa hundumaan guutu, guutummaa isaatti dhagna isaa kanatti in jiraata. Gara warra Efesoon boqonnaa 2. Karaa hafuuraa du'a keessaa gara jireenyaatti darbu. Isin kanaan dura irra daddarbaa keessanii fi cubbuu keessaniin karaa hafuuraa duutanii turtan. Yeroo sanatti isin toora biyya lafaa kanaa duukaa buutanii deddeebi'aa haboo qilleensa keessa jiru irratti isa gooftummaa qabuuf abboomamaa turtan. Hafuurichi hamaan amma namoota Waaqayyoof hin abboomamne gidduutti hojjechaa jira. Nus hundumti keenya hawwa foon keenyaa duukaa buunee akka fedha namummaa keenyaa fi yaada keenyaatti warra akkasii gidduu jiraanneerra. Kana irraa kan ka'es akkuma warra kaanii dhalootaan dheekkamsa Waaqayyoo jala gallee turre. Araarri Waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef jaalala isaa isa guddaa sanaan nu jaallate. Nuyi irra daddarbaa keenyaan karaa hafuuraa du'oo taanee utuma jirruu inni warra Kiristoosii wajjin jiraatan nu godhate. Isin ayyaana Waaqayyootiin fayyifamtan. Karaa Kiristoos Yesuus isumaa wajjin du'aa nu kaase. Isumaa wajjin bantii Waaqaa keessaa iddoo nuuf kenne nu teessises. Inni arjummaa karaa Kiristoos Yesuus nuuf godhe sanaan bara dhufu hundumaattuu baay'ina ayyaana isaatii isa ammas hin jedhamne argisiisuudhaaf kana godhe. Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Inni immoo kennaa Waaqayyooti malee gochaa ofii keessanii miti. Hojiidhaanis miti. Namni tokko illee akka ittiin of hin jajnetti. Nuyi hojii harka isaatiiti. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos Yesuus uumamne. Isin warri saba Waaqayyoo hin ta'in, warra dhagna qabatan waan harkaan dhagna namaa irratti hojjetamuun warra of waaman biratti warra dhagna hin qabatin jedhamtanii akka waamamaa turtan yaadadhaa. Yeroo sanatti isin Kiristoosii wajjin homaa walitti hin qabdan turtan. Waldaa ijoollee Israa'elitti orma kakuu abdii isaanii keessaa kan hin qabne, ofii abdii kan hin qabne, biyya lafaattis Waaqayyo malee akka turtan yaadadhaa. Amma garuu Kiristoos Yesuus wajjin tokkummaa qabaachuudhaan isin warri dur fagaattanii turtan dhiiga Kiristoosiin dhi'eeffamtaniittu. Kiristoos nagaa keenya. Inni keenyan diinummaa isa gidduu ture diigee warra Yihuudota hin ta'in Yihuudotas lamaanuu tokko godheera. Inni nagaa buusuudhaan qooda gosa lamaanii namummaa haaraa isatti argamu tokko akka uumuuf abboommotaa fi toora seera sanaa namoota irraa kaase. Fannoo irratti du'uudhaan gosa lamaanuu akka dhagna tokkotti Waaqayyotti araarsuudhaaf ofii isaatiin diinummaa balleesse. Inni dhufee isin warra fagoo turtanitti, isaan warra dhiyoo turanittis misraachoo nagaa lallabe. Nuyi lamaanuu hafuuruma tokkoon karaa isaa akka itti abbaa bira geenyu qabna. Egaa isin si'achi warra Waaqayyoof qulqullaa'anii wajjin warra biyyaa warra mana Waaqayyootis malee orma nama biyya diidaas miti. Isin hundee ergamootaa fi raajotaa irratti ijaaramtaniittu. Kiristoos Yesuus immoo ofii isaatii dhagaa golee qajeelchuudha. Guutummaan ijaarsa sanaa isumaan walitti qabamee mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uudhaaf Gooftaatti in guddata. Isinis immoo isumaan
mana isa Waaqayyo hafuura isaatiin keessa jiraatu taatanii itti ijaaramuu keessan. Gara warra Efesoon boqonnaa 3. Sababii kanaaf ani Phaawulos isin warra saba Waaqayyoo hin ta'iniif jedhee waa'ee Kiristoos Yesuusiif hidhameen jira. Waa'ee hojii ayyaana Waaqayyoo adeemsisuu isa isiniif jedhee anatti kenname dhageessaniittu ta'a. Akkuma ani dura as keessatti gabaabsee isiniif caafee Waaqayyo dhoksaa isaa mul'ata keessatti anatti argisiiseera. Kana dubbifachuudhaan dhoksaa Kiristoos hubachuu koo beekuu hin dandeessu. Dhaloota darban keessatti dhoksaan kun ilmaan namaatti hin argisiifamne. Amma garuu Waaqayyo hafuura isaatiin ergamoota qulqullootaa fi raajotatti mul'iseera. Dhoksaan kunis warri saba Waaqayyoon ta'in wangeelatti amanuudhaan wanta Yihuudoonni argatan akka argatan, isaanii wajjin bu'aa dhagna tokkoo akka ta'an, abdii isa Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus kenne keessaas akka hirmaatan gochuuf kan qophaa'e ture. Akka kennaa ayyaana Waaqayyootti ani wangeela kanaaf hojjetaa ta'eera. Kunis gochaa humna isaatiiti. Ani warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa irra nan xinnaadha. Haa ta'u iyyuu malee badhaadhummaa Kiristoos isa bira ga'uun hin danda'amne saba Waaqayyoo warra hin ta'initti misiraachoo akkan lallabuuf ayyaanni kun anaaf kennameera. Kanaanis akeeki dhokataan kun maal akka ta'e namoota hundumaaf ibsuun anaaf kennameera. Akeeki dhokataan kun bara durii jalqabee yaada Waaqayyoo, yaada isa hundumaa uume keessa dhokfamee ture. Ogummaan Waaqayyoo inni dachaa baay'ee qabu bara si'anaa karaa waldaa kiristaanaa warra bantii Waaqaa keessaa gooftummaa qabanii fi warra haboo qabu jedhamanitti iyyuu akka beeksifamuuf kun ta'e. Waaqayyo akka bara durii karaa Kiristoos Yesuus gooftaa keenyaa yaadee qopheessetti akeeka isaa fiixaan baaseera. Nuyi Kiristoositti amanuudhaan karaa isaa amanannee dhiyaachuudhaaf ija jabina qabna. Egaa rakkinni koo isiniif ulfina waan ta'eef isaan isiniif rakkachaa jiruuf akka abdiin kutanneef isinan kadhadha. Jaalala Kiristoos beekuu. Egaa waa'ee kanaaf jilbeenfadhee Abbaa nan kadhadha. Sanyiin Waaqa keessa jiraatuu fi sanyiin lafa irra jiraatu hundinuu isumaan in waamama. Waa'ee namummaa keessan isa keessaaf immoo Abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaatiitti karaa hafuura isaatii humnaan guutamuu akka isiniif kennuuf nan kadhadha. Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf jaalalattis iddaaf hundee akka godhataniif kadhata kooti. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa wajjin dhoksaan ogummaa isaa hammam akka bal'atu, hammam akka dheeratu, hammam akka ol fagaatu, hammam akka gadi fagaatus hubachuu akka dandeessaniif jaalala Kiristoos isa safara beekumsa namaa bira darbus beektanii guutummaa Waaqayyoo bira hamma geessanitti akka guutamtaniif nan kadhadha. Inni humna isaa isa nu keessatti hojjetuun wanta nuyi kadhannuuf wanta nuyi yaaduu dandeenyu hundumaa irra safara malee caalchisee gochuu hin danda'a. Kanaaf karaa Kiristoos Yesuus waldaa kiristaanaa keessatti dhaloota hundumaa biratti bara baraan isaaf hooqubaan haa ta'u. Ameen. Gara warra Efesoon boqonnaa 4. Egaa ani waa'ee hojii gooftaatiif hidhamee kanan jiru waamicha isatti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan isin nan gorsa. Gad of deebisuu fi garraamummaa hundumaan obsaanis walii wajjin jiraadhaa, jaalalaanis waliif danda'aa. Hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuura qulqulluu of harkatti eeggachuudhaaf dhamahaa. Akkuma abdiin waamichaa inni isinitti waamamtan tokkicha ta'e, dhagni tokko, hafuurris tokko, gooftaan tokko, amantiin tokko, cuuphaan tokko. Waaqayyoo fi Abbaan waan hundumaa tokkicha. Inni waan hundumaa irra jira, waan hundumaan in hojjeta, iddoo hundumaa jiras. Tokkoon tokkoon keenya garuu akka safara kennaa Kiristoositti ayyaana arganneerra. Kanaaf caaffanni qulqullaa'aan inni gara Waaqaatti yeroo ol ba'ee boojuu booji'ee dhaqee namootaafis kennaa kenne in jedha.
amma ol ba'e yommuu jedhu maal jechuu isaati? Dura biyya lafaa kana keessaa gara iddoo gadiitti gadi bu'e jechuudha. Isuma gadi bu'e sanatu waaqaa fi lafa ofii isaatiin guutuudhaaf bantiiwwan waaqaa hundumaa gararraatti ol ba'e. Isumatus namootaaf kennaa kenne. Kennaan isaas kaan ergamoota, kaan waan Waaqayyo isaanitti mul'ise warra himan, kaan warra wangeela lallaban, kaan eegdota, kaanis barsiisota akka ta'aniif ture. Inni warra Waaqayyoof qulqullaa'an hojii isa itti ergaman sanaaf qopheessuudhaaf, waldaa isaa dhagna Kiristoos sanas cimsuudhaaf kana godhe. Kunis amma hundumti keenya tokkummaa amantii Ilma Waaqayyoo beekuu namoota ga'an taane guddannees safara guutummaa Kiristoos bira hamma geenyutti ta'a. Egaa nuyi si'achi ijoollee dhahaan asii fi achi rukutu warra qilleensa barsiisa namoota haxaarotaatiin haxxummaa isaanii isa gowwoomsaadhaan raawwatamuunis fudhataman hin taanu. Kanaa mannaa jaallaan dubbii dhugaa dubbachaa kottaa karaa hundumaan gara isa mataa nuuf ta'ee gara Kiristoositti in guddanna. Isa jalatti bu'aan dhagnaa hundinuu wal fudhatanii buusaa adduma addaan argataniin walitti qabsiifamaniiru. Yeroo bu'aan dhagnaa adduma addaan tooraan hojjetuttis dhagnichi in guddata, jaalalaanis ofiin cimsa. Egaa si'achi akka warra saba Waaqayyoo hin ta'iniitti yaada waa hin baafne duukaa buutanii akka hin jiraanne maqaa Gooftaatiin cimsee isinan gorsa. Isaan sammuun isaanii dukkaneeffameera. Sababii Waaqayyoon beekuu hin barbaanneef, sababii mata jabina isaaniitiifis jireenya isa Waaqayyo kennu keessaa gadi baafamaniiru. Isaan of qabuu dadhabanii jireenya gadhiisitti of kennaniiru. Wanta nama xureessu hundumaa in hojjetu, in ga'as in jedhan. Isin garuu Kiristoosiin akkasitti hin barre. Silaa waa'ee isaa dhaga'uun keessan akka dhugaa isa Yesuus keessa jiruttis maqaa isaatiin barsiifamuun keessan in oolle. Yaada namummaa moofaa isa dur itti jiraachaa turtan, isa kajeellaa nama gowwoomsuun manca'e of keessaa baasaa. Hafuura yaada garaa keessanii keessattis aareffamaa. Namummaa haaraa isa qajeelummaa fi qulqullummaa dhugaatti fakkaattii Waaqayyootiin uumame uffadhaa. Kanaafis namni adduma addaan dhugaa namatti haa dubbatu. Nuyi bu'aa dhagna waliiti. Yeroo aartan iyyuu aariin keessan gara cubbutti isin hin geessin. Utuma aaritti jirtanis aduun isin duraa in lixin. Seexanaaf karaa hin kenninaa. Inni hatu deebi'ee hin hatin. Warra dhaban gargaaruu akka danda'utti hojii waa'ee baasu harka isaatiin itti dadhabee haa hojjetu malee. Dubbii gargaaruu yeroo barbaachisutti kan cimsu, warra dhaga'uufis ayyaana kan kennu malee dubbiin hamaan afaan keessan keessaa hin ba'in. Hafuura Waaqayyoo isa qulqulluu isa guyyaa fayyinaatiif ittiin mallatteeffamtan hin gaddisiisinaa. Hadhaa'ummaan, dheekkamsi, aariin, waci, maqaa wal balleessuun, hamminni hundinuu isin irraa haa fagaatu. Walitti kan toltan, garaas kan waliif laaftan ta'a. Akkuma Waaqayyo karaa Kiristoos cubbuu keessan isiniif dhiisee, isinis akkasuma waliif dhiisaa. Gara warra Efesoon boqonnaa 5. Ifa keessa jiraachuu. Akka ijoollee jaallatamootti fakkeenya Waaqayyoo fudhadhaa. Kiristoos akkuma nu jaallate, isinis immoo jaalatti jiraadhaa. Inni aarsaa fooliin isaa tolu, qalma Waaqayyoof dhiyaatus godhee nuuf jedhee dabarsee of kenneera. Akka warra Waaqayyoof qulqullaa'anitti jiraadhaa malee halalummaan, xuraa'ummaan hundinuu sassatis isin gidduutti hin dhaga'amin iyyuu. Dubbii galateeffachiisu malee dubbiin gurratti hin tolle, dubbiin midhaan hin qabne, qoosaan hin taanes hin dubbatamin. Namni halaleen yookiis xuraa'aan yookiis sassataan mootummaa Kiristoosii fi mootummaa Waaqayyootti galuu akka hin dandeenye beekaa. Namni sassataan waaqayyolii tolfaman waaqessuu isaati. Sababii wanta kana hundumaatiif dheekkamsi Waaqayyoo warra isaaf hin abboomamne irratti hin dhufa. Homtinuu dubbii hundee hin qabneen isin hin goyyomsin. Hidhata namoota akkasii kanaa hin ta'inaa. Isin dur dukkanaa'oo turtan, amma garuu karaa Gooftaa iftaniittu. Egaa akka ijoollee ifaatti jiraadhaa. Wanti ifa keessaa ba'u gaarummaa, qajeelummaa, dhugaa hundumaa keessatti in argama. Wanta Gooftaatti tolu qoraa bira ga'a.
hojii dukkanaa isa wanti dhimma baasu keessaa hin baane bakkeetti baasaa malee ittiin hirmaatinaa. Namoonni hojii akkasii keessaa qaban jiru. Waan isaan dhoksaatti hojjetan immoo dubbachuun iyyuu yelloodha. Wanti ifichi bakkeetti baasu hundinuu mul'ataa in ta'a. Wanti bakkeetti baafamu hundinuu ifaadha. Kanaaf ati yaa isa raftuu dammaqii warra du'an keessaa ka'i. Kiristoos siif in ibsaa jedhame. Egaa attamitti akka deddeebitan aleelaa ilaalladhaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatinaa. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa. Kanaaf jaalalli Gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalota hin ta'inaa. Dhugaatiidhaan machooftanii of hin wallaalinaa. Isaanis of hin balleessinaa. Qooda kanaa hafuura qulqulluudhaan guutamaa. Qooqa garaa garaatiin, faarfannaa galataatiin, weedduu hafuuraatiinis wal harkaa fuudhaa. Garaa keessan keessatti faarfachaa galata Gooftaa dhageessisaa. Yeroo hundumaa waan hundumaafuu maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaadhaaf galata galchaa. Haati manaa fi abbaan manaa attamitti akka walii wajjin jiraatan gorsuu isaa. Kiristoosiin safeeffachuudhaan waliif abboomamaa. Haati manaa akkuma Gooftaa Yesuusiif abboomamtu, abbaa manaa isheetiifis haa abboomamtu. Kiristoos mataa waldaa kiristaanaa akkuma ta'e, abbaan manaa mataa haadha manaati. Kiristoos fayyisaa waldaa kiristaanaati. Waldaan immoo dhagna isaati. Waldaan kiristaanaa harka Kiristoos jala akkuma of galchitu, haati manaas waan hundumaatti harka abbaa manaa isheetii jala of haa galchitu. Kiristoos akkuma waldaa kiristaanaa jaallate, waldaadhaafis dabarsee of kenne, akkasuma abbaan manaas haadha manaa isaa haa jaallatu. Waldaan kiristaanaa Waaqayyo biratti fudhatamtu akka taatutti Kiristoos karaa dubbii isaatii bishaaniin dhiquudhaan isheen qulleessa. Waldaas xurii fi dirmammuun wanti kana fakkaatus utuu irratti hin argamin fudhatamtuu mudaa hin qabne godhee ulfinaan of dura ishee dhaabuuf jira. Akkasuma immoo abbaan manaa akkuma dhagna ofii isaa jaallatutti haadha manaa isaa jaallachuun in ta'aaf. Namni haadha manaa isaa jaallatu ofii isaa in jaallata. Namni foon isaa in soora, in dhimmaaf malee takkaa foon isaa jibbee hin beeku. Kiristoosis waldaadhaaf akkasuma godhe. Nuyi bu'aa dhagna Kiristoos. Caaffanni qulqullaa'aan sababii kanaaf dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa in dhiisa. Haadha manaa isaattis in maxxana. Isaan lachanuus foon tokko in ta'u in jedha. Dubbiin kun dhoksaa gad fagoo of keessaa qaba. Inni waa'ee Kiristoosii fi waa'ee waldaa kiristaanaa in dubbata jechuu kooti. Dubbiin kun isinis immoo in ilaala. Tokkoo tokkoon abbaa manaa akkuma kanatti haadha manaa isaa akka ofii isaatiitti haa jaallatu. Haati manaas abbaa manaa isheetiif ulfina haa kennitu. Gara warra Efesoon boqonnaa 6. Ijoolleenii fi warri isaanii waliif gochuun kan ta'u. Ijoollee, abboota keessaniif haadhota keessaniif abboomamaa. Kun Gooftaa duratti qajeelaadha. Abboomiin inni dura abdii wajjin kenname, abbaa keetiif haadha keetiif ulfina kennii isa jedhudha. Abdichis gaarii akkasiif ta'utti lafa irra bara dheeraa akka jiraattutti jedha. Isin immoo abboota nanaa, adabaa fi barsiisa Gooftaatiin ijoollee keessan guddisaa malee isaan aarsuudhaaf isaan hin tuttuqinaa. Hojjettoonni fi warri hojjechiifatan akkatti walii wajjin jiraatan. Isin warri garbummaa jala jirtan biyya lafaa kana irratti warra isin hojjechiifataniif sodaadhaa fi room'aan akka waan Kiristoosiif hojjettanitti garaa qulqulluudhaan abboomamaaf. Akka isa nama gammachiisuuf ija ilaallatanii hojjetanii utuu hin ta'in akka hojjettoota Kiristoositti garaa guutuudhaan jaalala Waaqayyoo raawwadhaa. Akka waan namaaf hojjettanitti utuu hin ta'in akka waan Gooftaadhaaf hojjettanitti gammachuudhaan hojjedhaa. Eenyullee garbichas ta'u birmaduus ta'u hojii gaarii isa hojjeteef Gooftaa biraa gatii isaa akka fudhatu beekaa. Isin warri hojjechiifattanis hojjettoota keessaniif akkasuma godhaa. Doorsisas dhiisaa. Gooftaan inni Waaqa irra jiru isaaniif isiniifis Gooftaadha. Isa bira immoo nama wal caalchisuun akka hin jirre beekaa. Duula hafuuraaf qophaa'u. Kanaa achi Gooftaatti humna isaa isa aangoo qabeessattis jabaadhaa. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti
hidhadhaa. Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wal'aansoo wal qabna miti. Garuu humnoota aboo qabanii fi gooftummaa qaban warra bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kana seerratan. Maccaa hafuurota hamminaa warra bantii Waaqaa keessa jiraatanii wajjin wal'aansoo wal qabna. Kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormitanii ittiin qabuu mi'a guutummaatti hidhattan sanaanis lolatti dhaabbachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo fudhadhaa. Egaa akka nama sabbataan hidhatutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa. Qajeelummaas akka madda sibiilaatti uffadhaatii dhaabadhaa. Akka nama qobee kaa'ateettis wangeela nagaa fudhattanii isa lallabuudhaaf qophaa'aa. Kana hundumaa irratti amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Isaan xiyya isa hamaa sana warra boba'aa adeeman dhaamsuu hin dandeessu. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti, sagalee Waaqayyoos akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa. Kadhataa fi himata keessan hundumaa keessatti yeroo hundumaa hafuuraan geggeeffamaatii kadhadhaa. Egaa kadhachuutti dammaqaa, obsaanis itti jabaadhaa. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaafis kadhadhaa. Ani immoo dhoksaa wangeelaa ija jabinaan beeksisuudhaaf yommuun afaan saaqqadhu dubbiin akka anaaf kennamutti anaaf kadhadhaa. Akka dubbachuun anaaf ta'utti ija jabinaan akkan dubbadhuuf anaaf kadhadhaa. Ani finyoo sibiilaatiin lafan hidhametti iyyuu wangeela isaa lallabuudhaaf Kiristoosiif afaan ta'ee ergameen jira. Amma ani attamitti akkan jiru, maalittis akkan jiru isinis immoo akka beektanitti Xiqiqoos obboleessi jaallatamaan hojii gooftaattis amanamaan waan hundumaa isinitti hima. Nuyi attamitti akka jirru akka beektaniif innis immoo garaa keessan akka jajjabeessuuf dhimma kanaaf gara keessanitti isa ergeera. Waaqayyo Abbaa biraa, Yesuus Kiristoos Gooftaa biraas nagaan, jaalalli amantii wajjin obboloota hundumaaf haa ta'u. Ayyaanni warra Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jaalala hin badneen jaallatan hundumaa wajjin haa ta'u.